Egaa akkuma beekamu jijjiirama maallaqaa yookaan oolmaa sharafaa karaa ethio black.com yookaan gabaa gurraachaa yookaan hawalaa isa jedhamu guyyaa hundayyuu biyyoota 20 qabadhee dhufa akkasuma guyyaa har'aarree biyyoota 20 qabadhee dhufee jira jechuudha. Akkasuma karaa baankiitiin illee akkuma jedhe baankii qaqqajareen qabadhee dhufa guyyaa har'aa immoo baankii dashaniin biyyoota 5 qabadhee dhufee jira jechuudha. Guyyaa kaleessa baankii hawaashiniin qabadhee dhufee akkuma jedhe baankii qaqqajareen qabadhee dhufa. Guyyaa har'aa baankii dashanii biyyoota 5 qabadhee dhufee jira jechuudha. Karaa ethio black market akkuma beekamu biyyoota 20 guyyaa har'aarree biyyoota 20 qabadheen dhufee jira jechuudha. Hordoftoota kabajamtoota maamiltoota koo nagaa waaqayyoo isin dhageenye nagaa waaqayyoo manaa fi kallattii jirtanitti isiniif haa ta'u. Warroonni mana kanaaf haaraa taatan noora manni kun mana keessanii chaanala kana subscribe share like gochuun gara maatii keenyatti dabalamaa isiniin jenna. Warroonni mana kanaaf immoo maatii taatan share like gochuun viidiyoo kana hanga dhumaatti caqasaa isiniin jedha. Viidiyoon koo gabaabaadha jechuudha. Keessattuu immoo warroota gara biyya keenyatti maallaqa isaanii ergatanii fi faayidaa guddaa qaba jechuudha. Karaa ethio black marketiin ta'e karaa baankiitiin illee jechuudha. Keessattuu karaa ethio black marketiin daldala nu ergusanii hin dabale moo hin qannase jechuudha. Salphumatti viidiyoo kiyya keessa argachuun hin danda'ama jechuudha. Viidiyoo koo yoo hanga dhumaatti caqastan jechaadha. Viidiyoo keessa argachuun hin danda'ama jechuudha. Hoo dabalees dabaleen jedha, yoo hir'ises hir'iseen jedha jechuudha. Karaa ethio black marketiin ta'e karaa baankiitiin jechuudha. Asirratti ethio black market dhaabbataa miti jechuudha. Guyyaatti yeroo 5 iyyuu jijjiiramuu danda'a. Kan ganamaa, kan guyyaa, kan galgalaa garaagarummaa qaba jechuudha. Otuma isaan online irra jiraniyyuu yookaan hin dabalaa yookaan hin qannasaa jechuudha. Gaafan akkas jedhu yoo isaanti wayii dabalaa yookaan isaanti wayii qannasaa jechuudha. Baankiin garuu akkasii miti. Baankiin immoo guyyaa 2 guyyaa 3 torbee tokkotti irra jijjiiramuu yookaan qayyaramuu danda'a jechuudha. Akka ethio black market miti. Ethio black market fi baankiin garaagarummaa qabu jechuudha. Garaagarummaa isaanis kanaa jechuudha. Egaa akkuma beekamu immoo biyyoota inni qabadhee dhufe kanneen akka Ameerikaan doolaarii, Duubaay dirhama, Kaanaadaa doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii, Saawud Arabiyaa riyaala, Kuweet dinaara, Baareen dinaara, Chaayinaa yuwaanii, Joordaan dinaara, paawundi sterlingii, yuuroo, Swiss baankii, koronaa, turkii liiree, Ijipshaan paawundii fi kan kana fakkaatanii jechuudha. Salphumatti biyyoota 20 jechuudha. Karaa baankiitiin immoo akkuma jedhe baankii dashanii guyyaa har'aa biyyoota 5 kanneen akka Ameerikaan doolaarii, Duubaa dirhama, Saawud Arabiyaa riyaala, paawundi sterlingii, yuuroon qabadhee dhufe jechaadha. Biyyoota 5 jechuudha karaa baankii dashanii jechaadha. Egaa salphumatti karaa ethio black market.com yookaan gabaa gurraachanii qannasaa jira jechuudha. Dhugaa qannasaa jira, har'arree qannasee jira, kalecharree qannasee kan jedhu viidiyoo kalechaa keessatti hojjedheen jira. Dheengaddallee kan jedhe qannasee jira. Salphumatti erga barree haaraan kun seenee jechuudha. Qannasaatuma jira jechuudha. Guyyaa har'arree qannasee jira jechuudha. Kaleetti wal bira qabnee yommuu ilaallu baay'ee qannasee salphumatti guyyaa har'arree qannasee jira. Karaa ethio black marketiin kalecharree akkuma jedhe qannasee jira kan jedhe viidiyoo kalee keessatti hojjedheen jira jechuudha. Egaa salphumatti guyyaa hundayyuu Ameerikaa doolaara irraa hin ka'a. Guyyaa har'aarree akkasuma Ameerikaa doolaara irraa hin ka'a jechuudha. Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa karaa ethio black market.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 100 fi birrii 84 fi saantiima 87 jechuudha. Salphumatti Ameerikaa doolaariin illee qannasee jira jechuudha. Akkasuma Ameerikaa doolaariin karaa baankii dashaniin birrii 100 fi birrii 51 fi saantiima 66. Kan itti aanu Kanaadaadha. Kanaadaa doolaariin tokko karaa ethio black market.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 100 fi birrii 33 fi saantiima 15. Awustiraaliyaa doolaariin tokko karaa ethio black market.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 100 fi birrii 23 fi saantiima 78. Hoomarri haalli tokko karaa ethio black market.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 400 fi birrii 80 fi saantiima 71. Duubaa dirhamiin tokko karaa ethio black market.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 50 fi saantiima 33 jechaadha. Birrii salphumatti guyyaa har'aa qannasee jira jechuudha. Birriin Duubaa illee qannasee jira jechuudha. Akkasuma Duubaa dirhamiin karaa baankiitiin baankii dashaniin birrii 41 fi saantiima 38. Kan itti aanu Saawudiidha. Saawud Arabiyaa riyaalli tokko karaa ethio black market.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 49 fi saantiima 29. Akkasuma Saawud Arabiyaa riyaalli karaa baankiitiin baankii dashaniin birrii 40 fi saantiima 30.
Kan itti aanu Kuweet diinaarri tokko karaa ethio.market.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 600 fi birrii 2 fi saantiba 61 akkasuma birriin Kuweet illee guyyaa har'aa qannasee jira jechuudha. Birriin Kuweet guyyaa har'aa qannasee guyyaa kalee garuu dabalee jira jechuudha. Guyyaa har'aa immoo baay'ee qannasee jira jechuudha. Kan itti aanu baareen diinaarri tokko karaa ethio.market.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 400 fi birrii 90 fi saantiba 39. Chaayinaa Yawwaaniin tokko karaa ethio.market.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 26 fi saantiba 46. Kan itti aanu Joordaan diinaarri tokko karaa ethio.market.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 200 fi birrii 60 fi saantiba 74. Paawundi sterlingiin tokko karaa ethio.market.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 48 fi saantiba 47. Akkasuma paawundi sterlingiin karaa baankiitiin baankii dashaniin birrii 200 fi birrii 4 fi saantiba 74. Kan itti aanu yuuroodha. Yuuroon tokko karaa ethio.market.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 200 fi birrii 15 fi saantiba 78. Akkasuma yuuroon tokko karaa baankii dashaniin birrii 100 fi birrii 77 fi saantiba 44. Swiss Baankiin tokko karaa ethio.market.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 200 fi birrii 31 fi saantiba 58. Koronaan tokko karaa ethio.market.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 20 fi saantiba 05. Turkii liireen tokko karaa ethio.market.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 4 fi saantiba 29. Ijipshaan paawundiin tokko yookaan birriin Ijiptii tokko jechaadha karaa ethio.market.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 3 fi saantiba 91. Yemen rihaalli tokko karaa ethio.market.com yookaan gabaa gurraachanii 0 saantiba 77. Israa'el shekeliin tokko karaa ethio.market.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 58 fi saantiba 27. Kan itti aanu Hindiyaa ruupeen tokko karaa ethio.market.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 2 fi saantiba 05. Paakistaan ruupeen tokko karaa ethio.market.com yookaan gabaa gurraachanii 0 saantiba 65 sharafachaa oolan yookaan jijjiirrachaa oolanii jiru jechuudha. Salphumatti karaa ethio.market.com yookaan gabaa gurraachanii biyyoonni 20 karaa baankiitiin baankota keessa immoo guyyaa har'aa baankii dashaniin biyyoonni 5 kana fakkaatu jechuudha. Salphumatti guyyaa har'aa karaa ethio.market.com yookaan gabaa gurraachanii akkuma jedhee qannasee jira jechuudha. Kan biraa immoo kanan jechuu barbaadu jechuudha. Guyyaa hundayyuu nan dubbadha warroonni Joordaanii fi Beerut yookaan Libneen jirtanii jechaadha. Fakkeenyaaf birriin biyya Joordaanii dinaara jedhamaa jechuudha. Warroonni mana madaabii jirtan immoo dinaara biyya sana osoo hin taane doolaarii fudhattu jechuudha. Beerut illee akkasuma Beerut yookaan Libneen birriin biyya sana paawundiidha. Birriin Beerut maqaansa paawundii jedhama jechuudha. Paawundiin Beerut yookaan Libneen immoo baay'ee xiqqoodha akka birrii Paakistaanii akka birrii Yemenii jechuudha. Birrii Yemen fakkeenyaaf rihaalli Yemen guyyaa har'aa 0 saantiba 77 jechuudha. Birriin Paakistaan illee akkasuma birriin Paakistaan guyyaa har'aa 0 saantiba 65 jechuudha. Akkasuma jechuudha birriin Beerut yookaan Libneen irree akka birrii Paakistaanii akka birrii Yemenitti baay'ee xiqqoodha. Salphumatti birrii Itoophiyaatti gadi jechuudha. Waan kana ta'eef isinillee doolaarii fudhatu jechuudha. Doolaariin immoo baay'eetu jira. Fakkeenyaaf doolarota 3 maqaa dhahee jira. Ameerikaa doolaarii, Kanaadaa doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii jedhee tanan jira jechuudha. Ani sadan kana maqaa dhahee malee doolaariin baay'eetu jira. Akkuma paawundiin baay'een jiru doolaariin irree baay'eetu jira jechuudha. Haa ta'uyyuu malee dolarota keessaa isin Ameerikaa doolaariidha jechuudha. Salphumatti warroonni Joordaanii fi Beerut yookaan Libneen Ameerikaa doolaariidhaan reeggatu yookaan sassaabbatu jechuudha. Fakkeenyaaf Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa karaa ethio.market.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 100 fi birrii 84 fi saantiba 87 jechuudha. Karaan reeggatu yookaan sassaabbatu jechuudha. Warroonni Joordaanii fi Beerut yookaan Libneen keessattuu warroonni mana madaabii jirtanii jechuudha. Akkasuma immoo karaa baankiitiin immoo yoo ergattan guyyaa har'aa akkuma jedhee baankota keessa baankii dashanii karaa baankii dashaniin immoo yoo ergattan jechaadha. Ameerikaa doolaariin tokko birrii 100 fi birrii 51 fi saantiba 66 jechuudha. Kanaan reeggatu yookaan sassaabbatu jechuudha malee salphumatti birrii biyya sanaa hin ta'u jechuudha. Gabaabumatti warroonni Joordaanii fi Beerutii
Ameerikaa doolaariidhaan herreeggattu yookaan saassaabbattu malee birrii biyya sanaa hin ta'u jechuudha. Haa ta'uyyuu malee birriin Joordaanii jechuudha. Birriin Joordaan Ameerikaa doolaarii hin caala jechuudha. Diinaarii Joordaanii jechuudha. Birriin Joordaanii diinaara jedhama. Diinaarri biyya sana garuu Ameerikaa doolaarii hin caala. Diinaaratu caala jechuudha Ameerikaa doolaarii. Kanaafuu maaliif waliigaltee daldaloota biyya keenyaa fi kan biyya sanaati jechuudha. Waliigalanii birrii biyya sanii osoo hin taane doolaariidha jechuudha. Doolaarota keessa immoo Ameerikaa doolaariidha jechaadha. Salphumatti Ameerikaa doolaariidhaan herreeggattu yookaan saassaabbattu jechuudha. Gabaabumatti viidiyoon koo har'aa kana fakkaata. Viidiyoo birootiin hanga walitti deemnutti nagaan tura.